biyya kana keessatti umuriin keenya adeeratu malee isaati rakkoo uummataa irraa filee booditti hin deebinu. Uummatatu inni du'aa jiru nyaadheen bulu maalan godhu. Biyya kana keessaa maal qabna mana kiraayii gallaani. Garuu maal qabna beektaa? Uummata keenya wajjin gammachuu qabna. Gaardiin sochootaati mas. Eessayyuu moo ani gaafuma masii arge utuu isheen Oromoo harka qallate kan koodhatteetti sixxuun arge bara. Garuu marraatti namni gaardisii kaa'ee jira. Gammaddee jiraata. So nu kan hin qabne yoo dhabne maallaqa. Yoo dhabne ta'itaadha. Yoo dhabne mana. Malee gammachuu addunyaa kanarraa namni maallaqa baatee bitachuu hin dandeenye of harkaatti qaba. Uummata keenyaa wajjin jirra waan ta'eedhaatiif. Waan sodaanneen oolle Oromoo dhaggeeffadhaa. Eeda galgala tikni mootummaa kana mana kara deemaa itti naanna'uudhaanii mana isaa cabsanii seenanii haadha manaaf mucaasaa qabatanii hin qabanne wanti beekamu jiru. Kara deemaa mana dhabanii jedhan. Silaa utuu mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'e rakkina Oromoo du'aatiin Oromoo buqqa'uun Oromootu isatti dhaga'ama ta'e mucaa kana waamanii shallamuudha qabu ture. Sinii galee mootummaa Oromooti inni jedhamu kuni du'aatiin haadha Oromoo qalamuun haadha Oromoo du'aatiin abbaa Oromoo jaarsa jaartiin buqqa'uun kan isa gammachiisu malee kan isa dallansiisu miti. Sila ofii isaaniidha ba'anii waa kana irratti dubbachuu ka qaban. Sinii galee isaan garuu dudduuba deebi'anii mucaan kuni maaliif Ashama harka fuune kabajamtoota seenaa koo YouTube nagaa keessanii nagaa wal gaafachuun irreen ulfaata sa'aatii kanatti haa ta'uti yaa'u nagaan hin dursa waan ta'eef nagaa anuma jiru irratti nagaa wal gaafanna kanatti aansee wanti nani jechuu dhufe obboleessa keenya qaalii kana obboleessa qaalii akkasii jechuudha nama qaalii akkasii otoo beekanii geeba waancaa isa jedhan san waancaa warqii kan nama shallamamuu qabutu mana hidhaa galuudhaaf barbaadama jechuudha. Mee maal balleesseedhanii totuma nama kana mana sana keessatti argatanii jechuudha. Otoo manuma cabsanii seenan sana keessa argatanii maal balleessiteedhaniiti kanidhaan anaaf gaaffiidha. Maal balleessiteedha meeti kanidha muqoy. Nama akkanaa kana maal balleessiteedha meeti kanidhaan nama saba gargaare. Nama rakkataa gargaare nama haadha bochuu gargaare isiniif gaaffiin taane anaaf gaaffii natti ta'e inde maa haadha gargaarte maa haadha kee gargaarte maa saba kee gargaarte maa dheebotaa beela'aa bira dhaabbattee jedhameeti dhamamoo rukutamamoo maal ta'a otoo argamee jechuudha otoo qabame ishii kan akkamiitti kan inni hidhamne kan nama hajjeesu kan morma namarraa kutee morma mukatti fannisee baatu nama akkasiitti namni rukutamne namni garafamne namni mana hidhaan seen anaaf gaaffii ani yeroon social media kanarratti argu baay'ee tokko gaaffii naaf ta'e maal godhi jedhuun qabanii oo hidhanii oo mootummaadha ana nagarrame ana na dinqee garuu nama kana qabanii maal godhumi maal jedhuun maalidhammoo akkam jedhuun walumaa galatti iyyuu obboleessa keenya qaaliif gaarii galatoomii garuu jechuudha warroonni obboleessa kana barbaadanii hidhuudhaaf kaatan warroonni obboleessa kana hidhaan silaa isaaf akkuma hinnu dubbate hidhaan anaaf jedheera inni dubbateera waan dubbate garuu ani anatti gaaffii kanatti ta'e ana namuma ishii kanatti ana gaaffii kanatti ta'e nama kana hidhanii mee utuma akkasumatti iyyuu goodatti itti dhufanii hidhanii qabanii maal godhi jedhuun balleessan kee oo maalidha jedhameeti dhama namni kun namni nama hajjeese kun oo infokora miidiyaarra namni nama hajjeese kun oo infokora biyya keessa meeqa ijoollee meeqa amantaa dawoo godhatee zammaraa naxalaa uffachaa kan uummata keenya fichisiisaa jiru utuma beekamu jechuudha namni kun oo maal godhe jedhameeti kan hidhamu mucaan kara deeman kun maaluma qabanii oo hidhanii oo maalidha gaaffiin isaan gaafatan ana isa bichaadha kan ifanaaf hin taane maaliif haadha kee irraa imimmaan haxooftedha sabni kee maaf imimmaan irraa haxaameedha uummata irra maaf imimmaan haxaa'uu deemtedha moo maalidha gaaffiin keessan akka kiyyaatti jechuudha anaaf gaaffiidha isiniifoo maal jedhuun hidhanii ka'anii kan beeknu nuti hidhaan nama yakka hojjete
nama haadha isaa, nama harmee isaa, nama maatii isaa, nama fira, nama lammii, nama hajjeese, nama saame, nama yakka hojjete kan hidhamu. Sa'aatii kanatti immoo namni namarraa himimmaa naqeeyyuu ni hidhama. Shuuhede. Maal jechuu anaaf hin taane. In barbaadamaa mana isaa cabsamee seenamee haadha manaaf mucaa isaa hargamee isaan booda waan maatii sun iyyuu ta'aniin beekamu garuu mucaan in dhabame. In dhokate jala. Otoo arganiioo. Inni barbaadu kunoo eenyudha. Inni hidhuudhaaf deemu kunoo eenyudha. Qaama mootummaati moo miti mootummaadha. Akka yaada koottanaaf. Akka beekumsa koottis jechuudha. Anaaf hin taane garuu. Nama namarraa himimmaa naqu. Namni nama hajjeese basma aamullee manfas quddus baloo irra doo jedheeyyuu amma yoona kunoo kanat akkas godhee jedhamee too wanti ifa bahee hin jiru. Namni kun immoo uummata rakkate, uummata rakkina keessa jiru, uummata otoo qabuu nyaatu dadhabe, otoo qabuu daare, otoo qabuu dheebotaa jiru bira dhaabbate. Nama kanaan maal godhi jedhameeti kan hidhamu. Akka wallaalumsa koottiyyuu jechuudha. Akkuma beekumsa koottiyyuu nama namarraa himimmaa naqee tokko in shallamu, in kennuuf kennaa. Kennaan keessan immoo haaf dhiisaa. Innuu isinirraa hin barbaadu. Garuu otoo qabdanii hoo maal jettuun hidhama. Anaaf gaaffii kan ta'e. Uummata keenya kisee nuti beeknu umurii kanatti iyyuu kan nuti beeknu nama yakka hojjete, nama balleessa hojjete, nama hate, nama rukute, nama burukse, nama saame, nama hajjeese kan hidhamu. Kan barbaadamu lafa jala jechuudha. Anammaa immoo nama namarraa himimmaa naqeetu barbaadamee hidhama jechuudha. Biyya akkamiitti qoy maalan akkamiitti qoy wanti isaan anaaf hin galle garuu. Kanaafiyyuu uummata keenya uummata nagaa jechuudha. Fisirree ulfaataa kun yaada koodha akkanatti fakkaate tokko taane gaaffii natti ta'e beektuutuman taa'ee yaadu nama kana mee otoo qabanii maal jedhuuni maal godhu akkam godhu maal ta'a maaliif qabamas maaliif hidhamas kan jedhu anaaf gaaffii waan natti ta'eef. Uumaan balleessin. Uummanni keessa rakkoo keessa jiraa jedhe. Uummata irraa himimmaa naquu deeme miila isaa duwwaa. Mootummaan gargaari hin jenne. Mootummaan kana godhe hin jenne. Ati kana goote hin jenne caabii qurxamiseen hin jenne. Uummata isaa faana deemee dhagaa buraafate. Uummata isaa faana deemee rakkina uummata isaa harge. Gaafa qabanuu maal ta'a namni kun? Qabamee ka'ee akkam ta'a? Maal jechuudha? Nama gargaarin haadhamu akkas taanan immoo warroota uummata deemanii rakkataa beelaa gargaaran hunda qabaate hidhaa akkas taanan immoo erga namni kun nama maa gargaara jettanii hunduma kan manarra deemee kun maatii rakkataa warra uumaa hin qabne gargaaru hunda deematii hidhaa. Deematii barbaadatii hidhaa nama akkasiis jechuudha. Mucaa kara deema bichaa argitanii nama gargaaru akka yaada kootti jechuudha. Mucaa kana bichaan argine isin nama gargaaru. Kanaaf namni kun kabajatu isaaf mala. Kabaja guddaatu isaaf mala malee hidhaan isaaf hin malu. Barbaachan mana isaa diiguun mana isaa cabsuun hin maluufi nama kanaaf jechuudha. Kanaafiyyuu nama gargaaree tokko otoo beekamee, otoo sammuun jiraate, otoo yaadni jiraate jabaadhu jedhama malee mana hidhaatti darbatamee faayidaa fi isiniifis faayidaa hin qabu. Saba isaatiif garuu faayidaa guddaa qaba. Namni kun otoo ofii hin jiraatin sabaaf jiraachaa jira. Otoo ofii maaraga guddaa qabu gadi bu'ee dhagaa boraafatee uummata isaa faana ciisaa jira. Miila isaa duwwaa deemaa jira. Kanaaf namni kun kabajatu isaaf mala. Nama kabaja maluuf isin gadi qabdanii hidhuudhaaf mana isaa cabsitanii barbaaddan. Kun seeraan aladha. It is not democracy akka waan akka seenatti jechuudha. Akka seenaa kanaatti nama gargaaree hidhuun not democracy jedhe. Mirga namummaa cabsitanii jechuudha. Seenuu warri mana isaa cabsitan sun. Mirga dhala namaa cabsitan jechuudha. Keeyyata meeqaffaa irratti? Keeyyata 29 akkam baradhetti jechuudha. Innaa kanan isin jedha uummata keenya yaada natti fakkaate waan natti fakkaate saba keenya uummata salaaleetiif immoo ammas
nama lubbuu isaa laatee tokkitti lubbuun tokkitti dhaba. Lubbuu isaa laatee daa'imummaa laatee ummatichaaf jiraate yeroo tokkicha gaafa fuudhan waan meeqarra as qabanii dhumarratti maal isaa dhaban? Lubbuu isaa dhaban. Lubbuu tokkitti qaba. Qe'ee isaa keessatti, mana isaa keessatti daa'imman isaallee akka inni hin guddifanneetii fi eenyutu moo beekta? Warruma gaafa san maqaa mataa isaaniitti moggaasetti imimmaan dhangalaata. Isaan gaafa hundumaadhaa dugda kee duubaa sagalee akkasii dhageessisan warra gaafa hundumaa ta'anii du'a